abaye malo koya abaye malo karragese mafolse nejalo karragese mafolse huccuu nama madaalu hatanii nama laalu eeyyee aduu dhiite wal beellamuu osoo hin hubatin wal dheekkamuu baay'een jibbaa gaafa wal baran wal tuffachuu har'a arganii wal dhungachuu battalumatti immoo wal dagachuu baay'een jibbaa. Oromiyaa dachee Oromootaa ardii dhadhaaf dammaa biqilchituu bunaa biyya kuduraaf muduraa biyya qilleensi ishee akka aannaniitti dhugamu biyya goototaa. Imaltoonni gara Loondonitti deeman xiyyaara akka seenan maayikiraafooniin dubbataa jira. Namichaaf dargaggoonni lamaanis bakka nu jirrutti nu dhiisanii lafaa ka'anii gara Yuunaayitid Kingdom Loondonitti imalaa jiru. Harmee koo waliin karaa deemaa turre dirree xiyyaaraa Frankfurt Internationalii jirra. Biyya Jeerman jechuudha. Sababa securitytiin xiyyaarri hundi kan guyyaa fottu ta'uu nuuf ibsanii haadha kiyya waliin kutaa tokko keessa jirra. Xiyyaarri nu tura waan jedhameef namoonni baay'een kutaa keenya keessa turan yaa'aniiru. Xiqqoo turee garuu dargaggoonni lamaa fi namichi tokko gara kutaa keenya keessaa seenanii. Bilbila haasa'an ture. Nagaa erga wal gaafannee booda namichichi baay'een jibba naan jedhe. Anis garaa kootti bara kana kan dhibame kan akka salphaatti hin argamne isa wal jaallatu malee kan wal jibbu, kan wal hadheessu, kan wal balaaleffatu, kan wal ajjeesuuf yookaan wal xiqqeessuuf kaatu yoo dhibame kan wal jibbu yoo dhibame jedheeni callise. Haati kiyya na bira taa'aa turte garuu sitti haasa'aa jira maaliif callista? Kan inni baay'een jibba jedhe maaliif hin gaafattu? Naan jette. Kan angaraa kiyya keessatti haasa'aa ture, kan sammuu koo keessa oliif gadi deemaa jiru kan armaan olii kana dubbachuuf jedheen afaan koorraa deeffadhe. Namichi kanaati kiyya jette dhagaa jira. Haadha kiyya hin mufachiisu jedheeni tole maal jibbita jechuun kiyya maal baay'ee jibbita jedheen obbaafadhe. Namichi sagalee isaa erga ciratee booda shakkii jaalala keessaa acuuccaa ilmayyeessaa jettee naasa'uu dargaggummaa irraa ta'uu baay'een jibba. Huccuun nama madaaluu hatanii nama laaluu eeyyee aduu dhiite wal beellamuu osoo hin hubatin wal dheekkamuu baay'een jibba. Gaafa wal baran wal tuffachuu har'a arganii wal dhungachuu battalumatti immoo wal dagachuu baay'een jibba naan jedhe. Ija koo babaasee gurra koo qeensee dhaggeeffachuu malee waa tokko dubbachuu hin dandeenye. Dhugaa of hin taajjabe. Utuu kan namichi dubbachuuf ture hin dhagahin waan namichi jedhu ofii murteessee haasaa isaa tuffachuu kiyyatti nan gaabbe. Salphinatu natti dhaga'ame. Aduu dhiitee baatu wal beellamuu osoo hin hubatin wal dheekkamuu kan jedhe suni naa waan jedhe natti fakkaate. Osoo hin dhaga'ini osoo yaada isaan hubatinii qeeqaaf muddamuun koo anumaan
na yeellachiise garuu irraa baradheera inni guddaan haadha koo galatoomi kan gorsa haadhaa dhaga'ee marti yoo buufate malee hin kasaaru eeyyee kan gorsa haadhaa dhaga'ee marti yoo buufate malee hin kasaaru yoomiyyuu gorsi haadhaa fakkeessaan qabu sobaan gammachiisuu hin qabu qulqulluu taliila yaadaan keessa jiru keessaa kan na dammaqse haasaa dargaggoota namicha kana waliin dhufaniiti qeerroo fi qarreedha walaloodhaan wal harkaa fuudhanii waa jechaa jiru du'een bada malee jedhanii waliif deddeebisaa jiru inni dheeraa akkas jedhe du'een bada malee bakka yaade ga'uu fi obsee rakkoo maraa tabbamee qaba'een fuuldura koo laala yeroo jedhu isheen durbaa akka dhaba kaayyoo calliseen miidhadhu akka warra dooyyoo taa'ee sirraa ta'u jettee jalaa qabdee inni dheeraa deebisee fi namni kaayyoo qabu oolee bula malee kan yaade hin hanqatu isheen durbaa yeroo suma harkaa buttee du'een bada malee tasa harkan laadhu galma ga'e malee tuqee biraa nafu jettee dhumarratti immoo lamaan isaanii sagalee tokkoon wal faana biyya koo si arguuf obsee rakkoo maraa tabba hedduu darbeen gara kee ilaala biyya hedduu tareen garbamee qaca'een si qofan ilaala biyya koo si arguuf obsee rakkoo maraa tabba hedduu darbeen gara kee ilaala biyya hedduu taree garbamee qaca'ee si qofan ilaala oromiyaa koo jedhanii yaadaan biyya abbaa koo nagalchanii oromiyaa dachee oromootaa ardii dhadhaaf dammaa biqilchituu bunaa biyya kuduraaf muduraa biyya qilleensi ishee akka aannaniitti dhugamu biyya goototaa imaltoonni gara loondonitti deeman xiyyaara akka seenan maayikiraafooniin dubbataa jira namichaaf dargaggoonni lamaanis bakka nu jirrutti nu dhiisanii lafaa ka'anii gara yuunaayit kingdom loondonitti imalaa jiru loondon deemuuf jirra sagantaa addaatu oromootaan qophaa'ee jira affeeramneeti kan amma haasaa turre achitti dhiyeessina isin irratti shaakaluu fi achumaan isin bohaarsuuf jennee sadii taanee mari'annee gara keessan dhufne dhiifama bakka deemtan maratti oromummaa cimsaa afoola oromoo guddisaa nuun jedhanii nutis daqiiqaa muraasa booda gara paarisitti qajeellaa waan fedheefiyyuu kan jarri nuun jedhan sammuu kiyya keessa naanna'aa jira oromiyaa biyya goototaa sirbi Taaddalee Gammachuu deddeebi'ee sammuu kootti dhufuu eegale eeyyee oromiyaa biyya tiyyaa siyaa oromiyaa siyaa eeyyee oromiyaa biyya goototaa waan fedheefuu akka koo salphachuu isinaa oolchu ituun hubatin murteef hin ariifatinaa akkuma isaan nuun jedhan isinis afoola oromoo cimsaa oromummaan miidhaginaa baay'een keessan yuutuub subscribe gochaa waan jirtaniif galanni oromummaa keenya isinaa dhaqqabu warri hin godhinis gara yuutuubii deemuun subscribe godhaa hiriyoota keessaniif qooduu ittuma fufaa waliin mana tokko ijaarra
afoola Oromoo cimsinaa. Oromummaan miidhaginaa. Galatoomaa lammii koo.